hunda jiraata jennee kan nuti amanu. Uumamni akkamitti waaqummaa qaba yaa goobajiko. Uumamni tokko akkamitti waaqummaa qaba. Uumama jechuun bar akkuma kiyya kana jechuudha. Akkuma kan kee akkuma kiyya jechuudha. Uumamni tokko akkamitti waaqummaa qabaata. Amala waaqummaa akkamii qabaata. Okay. Namummaan isaa sun amala waaqummaa qabaa guutummaa nama waaqummaan isaas waan namummaa isaa san keessa jiruu fi inni sun nama bichaa osoo hin ta'in waaqas nama siiqa jennee nuti amannu san jechaadha. Ulaa kun sirriidhaa miti. Inni kun guutumatti sirriidhaa miti. Barsiifni akkasiitu fudhachuu yuun qabdu silaati. Maaliif jennaan bar waan sammuu wajjin hin deemne waan macaafa wajjin illee hin deemne. Barsiisa Yesuus wajjin illee hin deemu. Seegaltee barsiisa Yesuus wajjin illee hin deemu. Mee amma atummaa yoo laaltu jechuudha. Yesuus wangeelli jedhame. Ustaaza gina kan jedhe kana wangeelli ni jedhame. Akkan jedhe kana wangeelli jedhame isin yaa fudhattee. Wangeelli akka jette sanii guutummaa namummaa isaa keessa waaqummaatu jira jedheetti hin dubbata. Seegaltee garuu maal jechuudha jettee laatu si barbaachisa malee. Hiika isaa sirriitti barbaadu si barbaachisa. Waanuma namni sitti himu sun ta'in dubbisan dandeessa dubbisuu si barbaachisa. Maaliif siin jedhe si fakkaata? Waaqummaa jechuun macaafa keessatti uumamaaf kennamtullee jirti. Fakkeenya Museedhaan Waaqayyo maal jedheen inni Fir'aun amlaaka adargaaloo jedhaan. Amlaaka adargaaloo jechuun hojii keessatti kennee akka ati sarratti wanna jettu si godhee jira si shuumee jira jechuudha. Waan biraati miti. Dabalataan malaayikaan fakkeenyaaf malaayikaan gaaf duraa Yaaqoobiin fa'aa qufi dhufeetiin Yaaqoobiin fa'aa wal'aansoo wal qabee jedhe suni Waaqayyo jedhama. Waaqayyo jedhuun maal jechuudha? Yesuus Kiristoos mataan isaatu maal jedheetiin dubbata sibaneetii amaarfan si dubbisa wanna irratti jechuudha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 35 irratti jechuudha. Lakkoofsa 35 irratti maal jedha? የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው እነዚያን አማልክት ካላቸው ሲገልጤ የመጽሐፍ ቃል ይታበል ዘንድ አይቻልም ጀዴትን ዱበታ ሲገልጤ ወኒ ዋቀዩ ዱቢ ዋቀዩ ዳጌት ተቆለን ሲገልጤ ማከነግን አማልክት አርጋቸው አማልክታቸው ወንከነ ዋቀዩ ሊከነ ጦልፋ ማዳም ትረሳ ሰነፍ ዱበታ ጦልፋ ማዳም ዋቀዩቱ ጀዴትን ጀዳበር ዋቀዩቱ ጀራ ዋቀዩሌ ጀዴን ጀዳ ዋቀዩቱ ወረ ዱቢን ወጫባዳ ወረ ዱቢን ትሉፍቴ ዋቀዩሌ ጀዴን ኦኬ ዋቀዮሌ ጎዴው ሶንተን ጀሮት ሰኒን ሲ ዋቀዮሌ ከሲቲ ምናምን ጀደከን አዲች ዱባቻ ማለሲ ዋቀዮሌ ቶልፋ ማዳን ቲቤኪ ዋቀ ነገ ፈድሜ ተካ የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው እነዚያን አማልክት ካላቸው ማን ነው ያላቸው? እግዚአብሔር ራሱ ኖ ናሞኒ እግዚአብሔር ራሱ ነው ከዘተ ላላ ኡስታዝ ናሞኒ ሱኒ ወከዘተኒ የቻኒ ራሚ ዋቀይ አማልክት ካላቸው ቹኒ ወከነ ጀተኒ ካላችሁ ሚቲ በር ካላቸው ጀዳ ማለ ካላችሁ ሚቲ ካላችሁ ፊ ካላቸውን ገራገሩማ ቀባሚ ካላችሁ ሱጀደኒ ጀራን ጀቹ ጅራ ኤርገጀተኒ ጀቹ ጅራ እኒ ከጀቹ ጅራ ካላቸው ዋቀዩ ኤርገጀደኒ ጀቹ ረቢቱ ዋቀዩቱ ዩ ጀራ ዋቀዮሌ ጀደን ጀዳ ሲገልቴ አሜ ከሮሚ ፈሳማል ጀዳ ኦሮሚ ፈሳራዬ ኦሮሚ ፈሲዱ ቢሳ ኦሮሚ ፊ ዋቀዩ ኤርጋ ከጀደኒ ጀዳ ማል ጀዳ ኦሮሚ ፈሳዳ maal jedha Yesuus ammoo akkana jedhee deebiseef seera keessan keessatti anu isiniin asin waaqota jedheera jedhamee barreeffameera miti inni erga warra dubbii waaqaa isiniif dhufeen waaqota jedhe katabbiin qulqulluun ammoo waan hin diigamneef jedha sigaltee katabbiin qulqulluun garuu waan hin diigamneef sigaltee akkas jedha kunoo Yesuus ammoo akkana jedhee deebiseef seera keessan keessatti anu isin waaqota jedheera anu isin waaqota jedheera jedhamee barreeffameera miti jedhe eenyutu waaqota isin jedheera jedhe waaqayyo tuyyuu akkana jedhee jira jedhaan waaqayyo warra macaafni itti kenname warra dubbii waaqaatti kenname waaqota jedheen yaamaa jechuudha inni kun jira fakkeenya abbootiin firdiidhaan macaafa keessa maal jedhaman faarfannaa boqonnaa 82 irratti waaqayyo waldaa waaqayyoolee jidduutti argamee akkana jedheen jedha waaqayyoolii ka jedhaman abboota firdiiti warra dubbii waaqayyoodhaatti fidame seera keessa deebi seera ba'uudhaafaa seera lakkoofsafaa yoo dhayxeetiin jedhe seera ba'uudhaa yoo dhayxeetiin jette amma namni waan akkanaa hateetiin jedhe waaqayyo duratti haa dhiyeeffamuu jedha waaqayyo duratti akkamitti dhiyeeffama waaqayyo duratti haa dhiyeeffamuu jedhee dubbata bakka hedduutti jechuudha tokko lamaa miti kun waaqayyo duratti dhiyeeffamee akkana haa godhu jedha gara waaqayyo haa dhiyeeffamu jedha
gara waaqayyoo dhiyeeffamu jechuun maal jechuudha? Nama dubbii waaqayyoo harkaa qabutti dhiyeeffamu jechuudha. Si galaami nama dubbii waaqayyoo harkaa qabutti dhiyeeffamu jechuudha. Waaqayyummaa jechuun isii tana waaqayyummaa namaaf kennamtu jira. Isin sun taminni dubbii waaqayyoodha geessu. Akka macaafa dubbii waaqayyoo geessu. Malaayikaan jedhamanii jiran, nabiyyoonni jedhamanii jiran, abbootiin firdii jedhamanii jiran. Si galtee waaqayyummaan tun waaqayyummaa namaaf kennamtu. Si galtee waaqayyummaa namaaf kennamtu. Akkasitti hubadhu jechuudha. Yaa Musee dhallee waan akkas jedhame Fir'aawn irratti waaqa see godhame nama jedhame waan dubbatame inni sun nu dubbatamaadha. Yaa okay gara Yesuus adeebinu akkas okay kitaabaan jedhe san eega jedheeti. Yaa osoo fudhachuu baattanii akkas yaani fudhadha isa sanii. Yaa gaafii biraa okay oo kayaalutu jiraate. Ayyee isa saniitti yaani waliigalatti alaa kullaaniin amma dhaamsa xumuraadhaa siif dhaameetumaa waan asiin jedha namoota biraa wajjin haasa'uu danda'anii. Inshallah illee salaata abbaa. Waliigalatti ani wanni itti siyaamu yaa goobajii kiyya sirriitti dubbisi. Macaafa illee sirriitti dubbisi. Hadiisa illee numa dubbisi. Quraana illee numa dubbisi. Waan haqa ta'e qabatu. Amantiin kiyya kiristaana waan taateef yookaan musliima waan taateef hin jedhe. Waan dhuga wal bira qabii ilaali kamtu dhugaadha jedhiitii hubadhuuti erga sanii irra gad dhaabbadhu. Si galtee abboonni kiyya ortodoksii waan ta'aniif abboonni kiyya ebalu waan ta'aniif la dhugaatu nama moo qaba malee abadan wanni namni jedhu kun guutuu waan nama baasuudhaan. Bor fuuldura Rabbii dhaabbachuudhaaf deemna. Gaafsa wanni nama baasu maalidha? Waan nuti maal taanuudha? Waan nuti itti amannu. Wanni nama baasu isa kana. Malee namni fakkeenyaaf amma namni irra hedduun ijoollee kiristaanaadha yeroo deemanii macaafan dubbisan. Macaafa kiristaanaadhaan dubbisan. Quraana bira wagguu dhufan ammoo Quraana biratti ammoo akkaataan taane hubatan. Fakkeenyaaf amma Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam shaytaan akkana isinitti dhufa akkana ofirraa qaba waan jedhanii dubbatan. Shaytaan isin dhufee jira bakka san qofa qabatan. Nabi Muhammad ammoo alayhi salatu wasalam hadiisuma san keessatti shaytaan akkanatti namatti dhufaate akkasitti ofirraa qaba jedhanii dubbatan. Akkanatti ofirraa qaba akka isinitti hin dhiyaanne godhaa jedhan. Isa san akkasitti hubachuu barbaachisa akkuma jiru sanitti jechuudha. Sirriitti hubadhu islaamummaa akkuma jirutti hubadhu macaafa illee dubbisi. Erga sana ammoo keessaa ka dhugaa ta'eetiin sitti mul'ate yookaan Rabbi kan keellee kadhadhuuti qabadhu. Karaan ifaan ifaadhuma. Karaan ifaan as qabii achi qabiin qabu. Karaan ifaan ifaadha qajeelaadha akkanuma jira. Naman dhibu abadan. Naman dhibu karaan ifaan karaan qulqulluun naman dhibu. Namaaf galuu hin didu abadan. Namaaf galuu hin didu namni beekaa dida malee. Yoo namni ufumaa isaati akka diduuf godhe malee karaan ifaan naman dhibu abadan. Nuti fakkeenyaaf amma Rabbiin tokko jennee yeroo yaamnu nama dhibaa inni kun yaa jira keenya. Inni dhalchuu lakki Rabbiin tokkicha inni lamaa miti jennee wagguu dubbannu amma kiristaanaan ibsi yoo jedhan rakkatamoo kiristaana tura rakkatamoo nu tura rakkata. Karaan ifaan hin rakkisu wama takka illee rakkisu karaan ifaan karaan qulqulluun karaan dhugaadhaa hin rakkisu nama abadan ibsuudhaaf hin rakkisu hubannaadhaaf nama rakkisu. Yoo namtichi mataa isaadhaa kana sirreessuu dhabee ofumaa isaatii deeme malee. Yoo mataa ofiitii of dibsiise ammoo gaafsan inni iyyuu dhibamaa. Nuti ammoo akka manutti karaa Yesuus illee ifaadhaa jenna. Karaa nabiyyoota hundumaatu ifaadha jennaan. Ifaan addunyaa kanatti ife karaa nabiyyootaatiin jennaan. Nabi Allah Isa alayhi salam yookaan Yesuus Kiristoos yookaan Nabi Allah Isa alayhi salam karaa dukkanaatiin hin dhufne, karaa namaaf hin galleen hin dhufne. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Allah Isa alayhi salam bayyinaata isaaf kennee jira. Ragaa ifa galtuu isaaf kennee jira. Wa ateenaahu al-bayyinaat. Ragaa ifa galtuu ragaa gurguddaa isaaf kennee jira. Bayyinaata jechuun ragaa mul'ata akka ifaa kana mul'atu jechuudha. Ifa akkanaadha isaaf kennee jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Fi hudan wa nuur. Tawraati fi Injiilii keessa illee wagguu Rabbiin dubbatu qajeeluma jira ifaatu jira jedha. Naman dhibu. Ifaa jechuun beektee waan achi ilaaltee akkana si mul'atu jechuudha. Quraanni illee akkasuma. Kanaafuu isin karaa ifaadhaa kana arguu hin dadhabina. Ija keessan hin dunuunfatina. Kitaaba illee dubbisaa. Islaam malee dhageeffadhaa, baradhaa, gaafadhaa, achi boodaan ammoo murteeffadhaa. Waan akka ta'e irratti ijjadhaa. Hin sodaatinaati isin hin jedha. Siillee kanuma siidhaama goobazii koo. Rabbiin hunda keenya warra qajeelummaa irra jiraatu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisuuti. Akkasii nama biraatiif carraa dabarsina. Abdii faati jirtanii? Ayyaa galatoomatti. Jira ustaz naam. Yaa galatoomatti. Ayyaa galatoomatti. Amma salaataaf deemaati maaliin jirtu?
صلاة ركن جرس لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد اسمه با إنه تعالى ما له قدس أستاذ انت إنسان وسين وقد اسمه بكا والناس يعني بكا أجرت سن إسن انت إنسان وكلمة مايكي كوتني الله أكبر يا رب قلبي ساين ولا ولا مي باي ولا عليه دفع مي با إيش منزير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أكم شيء قلت كين؟ جرتو حجي كان أبو أنا قاعد نفسن أنا قاعد نودن دعائن كو قبل ميرا لا دعاء ما لفين قبل مدوني أستجيب لكم دنيا. أحكا الله إذا تشانو بنا كبارب قالوا كانت تاوني سنة مشاكل سيسا. عبدي ندي بأبو درتي جولة سنسي ساعتي والنجر أطلع هاي أستاذ إيش تر سنسي ساعتي والنجر أي إيش تلا أستاذ إيش Sibuknya salahnya gini abdi. غيره صلاتيات Kuno mobile ini terabat salat al-zuhur jadi jual kabel masalah ni ihate jadi aja. نبرام Kamu rasa مكان boleh sana bas. Wallah. غيره Boleh tidak dia ni rajul khalas. كاي دي نما ولا بريرة Aku rokok faham itu curam. سالت زوا مارت Malu ulas yang tu kau malas cerita sini awam tu. سوسي Saya سوسي punya. ويادو شارع وتمدين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله Nagaa jirtu akkam jirtu bayyaa keessanii? أقوماي Jira nagaa alhamdulillah. وقجرات أكم برمسي قلتين Barumsa hiriyootuma kiyyarraa amma barachaa jira garuu ولدين قد أساس البسمة ها eenyu faan eenyu faadhaan dubbisaa jettee natti munzir Eenyu ustaaz ibsaa ijoolleetti kenna jedhanii turan ustaaz ibsaan. aywa anaa fi nama Maamad jedhamu yaa naali ulee Eeshi. achi as keessaa nama tokko wajjin waliin barre beektaa ofuma kiyyaani warra liivii kanarraa wal barre wajjin deemeetiin salaatu jira malee Na dubbisi lakkoofsa naa kaayisiin jechaa turanii bari yeroo sana ustaaz ibsaan ol seenanii ijoolleen jiran namoota jiran achi namoota si kennaa namoota wal si barsiisaa siin jedhanii si gaafachaa turan. abbaan caalayyuu naa bilbilaniiru Eeshi. garuu nama isaan kun bilbilii jiran immoo naan bilbilee beektaa isaan asii bilbilee kana naaf kennanii warra asii immoo naan bilbilee bakka hin jiru. Nama sana siin bilbille malee bara abbaa caaleefaa sirriitti namoota achi jiran ni beekanii ustaaz ibsaallee ni beekan. Isaan illee naa bilbilaniiru. Keessa seenii ta'e tekstii kee ilaalimee kan ustaaz ibsaa fa'aa ilaalimee seejjisii barreeffama. Tole sin ilaala. Inshaallah jajjabaadhu malee jajjabaadhu salaata deemaa jirta miti? Deemaa jira malee deemaa jira. Jabaadhu barumsa waa hunda caalaa barumsa yoo barattee jettee irratti gajjabaachuu dandeessa.
barumsa karaa imoof karaa zuumidha seeneera barachaa jira. Seentetta? Achiin barachaa jira galgala zuumidha guyyaa barachaa jira. Maashaallah rabbi siif alaafisu jabaadhu. Amiin. Ayyee jajjabaadhu booda ati illee inshaallah daawwaa gootee waamicha gootee hiriyoota kee namoota si beekan affeertee inshaallah sirriitti naqamtee keessaa namoota baay'ee shabaabota baay'ee shahaada qabsiisuu qabna inshaallah. Amiin. Rabbi nu gargaara ayyee. Rabbi nuuf alaafisu inshaallah. Amiin. Gammachuu faanii dura seene gammachuu ati kiristaana moo muslima? السلام عليكم أستاذ. Alaikum salaam. Hello. Waalaikum salaam. Gammachuu muslimaati? Hello. Dhagaa jirra bar. مسلم أستاذ. Akkasii tole baga rabbi muslima si godhe. Lalisaa noo lalisaa. يا لاليسا يا لاليسا منزلون وسجدين فشين. أريفاتو كان أبو كراسي بري سلام نجيبر. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة جالتو كمشكاة فيها مصباح. نعم جد يا ربي فانجر قبل كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك أنت؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله مجاني جو أكن ربي سيفا بسم الله. نقان كيف يا را؟ كنوا دانين بيك على تونس يتمو. كوبلينكي كورا ميام دانين بينو متو يا جماعة. أداني جوابا. الله أكبر الله أكبر. Malu dhabe caaltu atillee azaanii jawabaa jirta moo? Caaltu lallabi isaan hin dandeenye bakka hanga sanii. Caaltu Wayye, nagaa waaqayyoo siif haa ta'u akkam jirta? mansiif illee nagaa keedha. Alhamdulillah. Dalagaan Nagaa koodha dhugaa. nagaa jiru. Jirra galanni isaati. Nagaa wanti caalu hin jiru beekta. Rabbi kiliinki godhaa jamaa akka ustaazonni as deebi'anii caaltuu lallabadhu hanga sanii mee waan lallabatte irraa immoo waan gaafa hin deebisne. Hoosiiti. Lallabachuudhaaf illee hin dhufne. Warroonni kiristaana lakkoofsa 3 barreessatii kottaa Hosiyaanaa waaqayyo keessan nuuf ibsaa wal barsiifna walirraa barannaa ol bahaa nu barsiisaa kenna. Yesuus waaqaa jettee amantaa? Yesuus Ani gaafadhaaf hin dhufne. yoon barbaanne Dhufee rakkoo tokko hin qabu yoommoo nu barsiisuuf ta'e illee nu barsiisuu dandeetta. Maddiin gadi barreeffatu. As jala warra kiristaanaa warri waaqayyoo sadi qabnaa abbaadha ilmaadha. Deebisee immoo dulloomee gaafa harka na qabuuf ilma godhadhe kan jedhu homaa kan ajjeesuu danda'u kan tokko hin ajjeefne waaqa qabdaniisin
Barsiisuu hin dandeenye ka tokko immoo dhibamsiisu ka seexaanni jala ajjeesu ka inni kallaqu. Kana qabdu isin warri rabbii tokkicha yookaan yoo abdan maal jedhu sadii warra ayba alaykum wallah. I have question ka jedhu kun immoo yoo warri gaafii qabdanidha lakkoofsa barreessatee ergasii immoo gastee argadha rakkoon qabu. I have question jedha jala kana. Anna akkasii garaagarummaa qaba lakkoofsi sadii warra lakkoofsa tokko jechuun rabbii tokkicha kan shariika tokko hin qabne kan dadhabne kan duune ka seexanni immoo ajjeesaa waan inni kallaqee hin taane kan dhibamsiisan seexana hin taane. Muslimata ala koo sadi barreessanii ahlaam ijoollee. Kiristaanii lakkoo sadi barreessaa naani muslimii lakkoo sadi barreessi. ليش هذا؟ ربنا جالسنا باصوبه. جراني يومي لك أجر أجر راسي مالي في وفر ركيزا نبو مقاهل الفاتح كسي علامة التلالة بكريستانو نونا سودي لنيرو نونا سودي لنيرو التلالة بمي چالتو لريته Caaltuu leen buute caaltuu kota daraake dhugaa waaqa inni katamta dhugaa. Si lallabachuu sin barbaaddu gaafachuu sin barbaaddu gaafatamuu sin barbaaddu akkasumatti ta'u Dhaggeeffachuun irra caala jettee. Meemooriin gaafa guute beeksisaa immoo achirra. dhaggeeffatanii immoo waan nama dhibuu qaba bar waa si dhibuu qaba kun akkamitti akkas ta'a akkamittiin akkas jedhama jettee barsiisaan koo barsiisaan si barsiisee ofii isaatii gaaffii sii baasaa gaaffii san deebisuu qabdaa sittis waa gaaffii ta'e jennaan gaaffii gaafattaa inumaan baradhattee callistee akkasitti teessa taanaan maal baratte barumsuma jechuun gaaffiif deebiidhaan baratan akkasii bar itti lallabii ahlaam yaadachiis illee nyoo kana kokkisii kanallee taaptaabii kanallee yaadachiisi yaa jamaa jabaadhaa yoo dubbiin sagalee waaqaa kun lallabamuuttan koppiliinkii kana taaptaabii kanatti guddaa namoonni hedduun gaafa manni banamu didu aaraa turtanii manni maaliif hin banamne gareen shaadaarra maal ta'ee jechaa turtanii kunoo amma kana ustaaza wal dubbataa oolanii haga kana haasaa oolanii koppiliinkii ilaalaa taaptaabii amman irra jiru ilaalaa illaa affattanii baay'ee احرص على ما ينفعك جل رسول ربي صلى الله عليه وسلم بولولا أريفت لا سستا وانسي فيدو رتي هندت أبنا دبون انت تبرا أكسي أحلام دو بدومي وضوء اللي نقول Ayya. Aga. Ustaz Abdi illee bine Pastor Abdi jechuu kiyya. Sorry. Hanga Pastor Abdi deemu. كنا صلاة تمروني Ayya. Hangasitti hundi keessanuu sheerri godhaa koppiliinkii godhaa warra waaqa sadii waamaa. Warra waaqa sadii ergasii hir'uu natti fakkaate tokkuma jedha waan ta'eef jechuudha. Waan inni tokko jedhanii ergasii mootu tokkichuma sanii sadiitu tokko ta'e waan jedhaniif sadiin tokko kan ta'u mootu waan hir'uu sadii walitti dabalame natti fakkaate. Jarri nuufaa ibsanii jaruma waama koppiliinkii godhaa sheer godhaa itti ergame yoo ka deebisanii. Jaraafuun gallee maannoo galchanii miti garuu. Hafuura sanillee irraa fudhannaa hanga sanii taaf koppiliinkii godhaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maalmaas waggaa meeqana barsiifte haadhoo koo waggaa meeqan baradhe Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jedhe waggaa meeqana barsiifte almaas dhugaa rabbi. Sanuu si'umatu na gaafatamu
Si'umatu sadii miti jedhee gaabbeen gaabbite immoo hoo gaabbite ol bahiitii gaabbeera jedhi nutti. Waggaa meeqan sirraa baradhe dhugaammaani waggaa 3 dirasi. Erga dhaamii paastaraalii. Paastaraliin kun hoyyoo irra gani dhugaa. Abdii Muusaa tokko illee as jala jira gadi bu'e. Paastar Abdii isinillee ergadhaa. Miyuutii irratti qabutti miyuutii ofirratti qabe abdiin kun yoo dubbate rakkoodha. Rakkoo nutti fida miyuutii irratti qabutti ofirra miyuutii qabe dhugaa. Eenyuun irratti qabe siin jedhe? Maaliif jedhe? Anaka? Anas galcha baroo deddasi bilooka. Anis sin bilooka kasa taanan immoo. Wal bilookna. Anasi keessaa eenyuun miidhama ammaan oosiin na bilookti achiin ammaa eekii banadhaa. Ati garuu achuma ciifta amma achiisi kaasatu. Sigiri walla. Dhiiftee mi? Akkaan. Nagaadhaan taa'e. Eenyutu bane mana jedha Alii galchime. Eenyutu bane? Abbaa bane hin beektu ati? Abdul Fattah seeni maal ofirraa deebistaa miti? Abdul Fattah kayna bira. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. زرت أنت؟ كيف ما والبلد هنيايو؟ جرى الحمد لله قالت ربي. ما بائنا متلام يكون الحمد لله سبحان الله. يا سلام كم يبرئنا والكرام ميلاد. غوبان ما بائك غوبان ما جاء. إذا حاسدان الراحة كابو. آمين آمين. سجلين نبي رجل سنجي كارا. مليون جاي نمان لو جاي. يو سنجي نه. بكوي كيس جرات. بالعافية. بالعافية. بنا اللي دوغا جرا دغنو. بالعافية جنة برد سنة. أكان لال. يا سلام. الماضي كنا كنت تادو جيبا كابل ما تادو. أي كنت تين تكا. الماز؟ ما عندك كنت تطبخ؟ Hirrifate. Aye, nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Alhamdulillah, nagaa. Kam jirtu ati nagaa keetii? Nagaa galata waaqayyo nagaa jirtu. Nagaa jirra noor. Noorre jenna. Una mooshaa fi affeer. Hin barbaachisa lachanu. Lamaanuu barbaadda? Aye. Lakki abboo kanatti kasaaraa maddabda ka. Baay'ee Tokkuma jajjaddu malee lama wal faana taanaan kasaaraa nuuf fidda ka kanatti. maali shaayii mataa akka bicha. Shaayii qofaa dhugi malee bunaaf shaayii bakkatti ajajannaan siifillee gaarii miti fuulduraaf yoo wal faana dhugde. Shaayii jechuun kiyya shinii tokko jechuu kiyya baal dhiifama. Tokkoof walitti meeqa? Afur. Tokko jedhi malee. Kun baay'ee ulfaata. Herregniin ulfaataa mi? Si qofaa miti hundumatti ulfaata herregni kun gara keessan kanatti ulfaataadha herregni. Maal hundumaa Oromoo hundaa waan nu bichaadha ree?
Lakki nuti hin beekna nuti herreegni takka nu rakkisee hin beeku. Walumatti Oromoo wajjumaan barannee nu Oromoo mitire kan adda nu godhu maarree. Fakkeenyaaf anamma tokko ida'uu tokko meeqa ta'a yoo naan jette sirrii isaatii deebisa mana rakkisu amma kun. Meeshii meeqa taa'ee tokko ida'uu tokko? Tokko ida'uu tokko lama ta'a. Tokko ida'uu tokko ammas sadii ta'a. Akkasiimi? Ati immoo amma fakkeenyaaf otoon meeqoy si gaafadhaan immoo tokko ida'uu tokko meeqa? Tokko ida'uu tokko sammuu kooti ol. Ehoo argiteella. Herreegni nu isin dhiba malee nun dhibuu wanni jedheef kana argite. An tokkichumaan deebise laal. Ati garuu si dhibe sammuu keetii ol ta'e. Argite? Isin gobaziidha bar. Akkoo nu gobaziidha. Herreega kanatti keessaafuu waan herreegaa takka nu dhibdu. Waan biraallee nu dhibuu dandeessi malee herreegni takka illee nu dhibdu. Wai, amma tokko ida'uu tokko kun faa nama dhibdime wanni biraallee yoo nama dhibe fakkeenyaaf baay'isuun faa nama dhibuu danda'a. Ida'uun garuu nama dhibdu. Tokko ida'uu tokko dhibba tokko. طيب fakkeenyaaf atamma intala almaaziin kuni tarii fakkeenyaaf kan tafarraa yoo taate almaazii ida'uu tafarraa meeqa lama miti? Akkoo kanaafuu ati fakkeenyaaf ati faazarii kee wajjin amma dhibba taatu lama taatumi? Harmee kee wajjin immoo sadii? Eeywa amma gaa herreeguma kana mee waaqayyo abbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu walitti meeqa ta'a? Eenyutu lakkaa isin jee akkasitti? Maal lakkaa'amaadhaan ima siilii yeroo saalamuyyuu abbaan xiqqoo dulloomaadha. Hafuurri qulqulluun immoo giddu galeessa jira. No. Eenyutu lakkaa jira? Wangeela irra jira moo quraana irra jira? Wanta akkasitti lakkaa'u. Jechuun siilii wahii argee beektaa sila ganama utuma akka carraa sooshaal miidiyaa irra deemu siilii wahii argee siiliin suni waaqayyo abbaa kan ilmaa kana fuula qulqulluu jedhanii saalanii siilii sana saalanii abbaan xiqqishoo wahii dulloomaadha ilmi immoo hafuurri immoo giddu galeessa isaanii kanaan gubbaa kana jira ilmi immoo xiqqaadha taa'ee faa miila dhiqa akkasitti siilii kana siilan. Eessaa fidde abbaan dulloomaadha kan jedhu? Siilii irraa arge si garsiise? No ayidallam. Nuyi siilirraa dubbisne nuyi siilitti namannuuti wangeelatti amannaa. Okay, ati siilii amma fakkeenya waaqayyo abbaa ilma fuula qulqulluu jedhanii saalan sanatti namantu? Maali siiliin? Siilii jechuun waan harkaan saalan fakkaattii wahiitiin saalanii fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kan ka'an jechuudha. Fakkeenyaaf akka Maariyaamii fa'aa amma fakkeenyaaf siilii si saalanii jiranii. No, annami tosheetti namannu nuti. No, isa waaqessuun jennee ani bari isa waan ijaan arga. No abdii nuyi waan ijaan argamutti waaqessinu jechuudha. Waan ijaan argamnedha. Okay, waan ijaan argamne waaqessitanii? Ayyee. Yesuus ijaan hin argamnedha? Yeroo foon hin turu Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti argameera. Waan ijaan hin argamne argamu waaqessinu maa jettare? Maarree hafuura waaqessinaa nuti Yesuus fooniin waaqessinaa jirra ari'ama. Foon Yesuus hin waaqessitu ammaati? Na waaqessa waaqa kootii Yesuus maaliif hin waaqessine? Kanaafuu hafuura malee foon hin waaqessinu maa jettare? Anama waa'ee akkas hin jedhe waan ijaan argamutti waaqessinu siin jedhe. Maa Yesuusuu ijumaan argamaami? Yesuusuu ijumaan argamaa mitiire? Eeyyuutu argee Yesuus ijaan. Yesuus immoo arguu qofaa miti qaqqabataniillee arganii jiran Maatiyos fa'aa Yohaannis fa'aa. Eenyutu arge? Yohaannis fa'aa Maatiyos fa'aa. Ragaa naa fidi. Arguu isaanii moo? Hayyee. Maatiyos si garsiisa qoy. Qoy dursa waan si gaafadha qoy. Ragaa si kenna. Qoy dursa waan si gaafadha abdii. Nan deebi'ee abdii waan si gaafadha dursa. Dhugaa. Adara. I know naaf gala waan ati kaateef naaf gala. Dura ragaa si kenna qoy yeroo takka ragaa si kenna. Qoy nan bu'a. Dhugaa waan si gaafadha ishee. Qoy kaa jarjariin kaa'ate waa takka ragaa mana gaafatte san si garsiisa. Tole? Okay, bu'een. Adara please Almaas.
jechuun waan si gaafadhe nan beekaa inoo naaf galee jira waa'ee Yesuusiniif hin galu waan ta'eef nuyi nu galeera hafuura qulqulluu malee sin hin galu Wai si garsiisa bakka inni harkaan qaqqabatee quba isaallee keessa kaa'e san si garsiisa qoy. Ainoo dubbisee jira waan ati kaateef naaf galee jira iddoo sanan beekaa bar. Bakka shaayii akka Toomaas quba isaa Yesuusin keessa achi kaa'ee madaa isaa harkaan qabee argiteetta beektaa mi macaafa. Yeroo Yesuus biyya lafaarra deddeebi'e Yesuus maal akka ture beektaa duraan. Eeywa. Qoy Otoo Yesuus biyya lafaarratti hin argamee maal akka ture beektaa? Sani siin hin jenne amma waan siin jedhe Luqaas boqonnaa 20 jechuun sittani dura Yesuus Kiristoos maal akka ture beektaa duraan. La qoy kasani sanitti deebine eega ragaa nagaafatte la ragaa. Ainoo dubbisee jira dhiisi dhugaa dubbisee jira waan ati kaateef beekaa naaf gala. Ish harkaan qabatanii lomuun qabanne ayyee. Maaltu badaree yooma siin jedhe lakki yooma siin jedhe. Qabataniiru miti? Ainoo Eeywa kanaafuu ati immoo waan ijaan argamu hin waaqessu nu ergete kanaafuu Yesuus hin waaqessin akka ijaan argameera waan. Kanaafuu nuyi amma hafuura argaa jirra malee Yesuus foonii argaa hin jirru okay? Andee Yesuus fooniin argameera ka ta'ullee. Waan ijaan argamutti waaqessinu waan ijaan hin argamnetti waaqessinu hafuura qulqulluu waaqessinan. Yesuus hin waaqessitan ukaa. Maali Yesuus? Yesuus ijaan argama ka. Yesuus hafuura qulqulluu miti? No, hafuura qulqulluu miti. Yesuus hin bar hafuura jechuun bar waan hin qabne. Yesuus hin bar qabanii, itti tufanii, kabalanii, fannisanii, harka waan biraan dubbatin. Otoo nas jiru waa'ee Yesuus hamaa isaan dubbatin jechuudha. Hamaan dubbadhu, wallahi hamaan dubbadhu. Lakki ani waan macaafarra jiru dubbachaa jira malee waan hamaa waan takka wallahi waan macaafarra hin jiru yoon dubbadhe rabbillee na gaafatu. Waan macaafarra hin jiru hin dubbadhu abadan. No, isin mudaa barbaachi fiigduu jechuudha. Yesuus mudaa qulqulluudha. Mudaan barbaannu lakki. Inni oolaa mudaa qabdu miti. Oolaa qulqulluudha malee inni oolaa mudaa qabdu miti. Oolaa jechuun maal beektaa? Oolaa sibhaa jettu kaa. Oolaa sibhaa jettu kaa. Ela dhugaa abdiidha akka waan biraas hin jedhee bu'aashee otoo. Jechuun macaafa jedhaaf jedhe malee sanii miti oolaa Yohaannis boqonnaa ture. Otoo Muhammad waa jedhee namni naartaa jechuudha. No sanii miti wallahi macaafa jedhaaf jedhe malee ani saniif hin jenne macaafa Yohaannis boqonnaa 1:29 gubbaatti Yohaannis gaafa Yesuus hin arge ilaa hoolicha Waaqayyo jedheen. Qoy waan si gaafadha. Yesuus akka ijaan argamu walii gallee mire. Daafina nan bu'aa bilise waan si gaafadha. Aren buin please almazin buin teegin Abdi waan si gaafadha dafi. Shaka Yesuus harkaan qabatamu argitee mi? Isaan fi Yesuus tokkodha. Naa deebisi kan. Isaa fi Yesuus tokko jette? Yoo ati garagara jettee hubattes garagara ta'a yoo ati tokko jettee hubattes tokko ta'a. Jechuun isin isaanii Yesuus jettanii erga maalaa jettanii waaqessitu quraana keessan irratti isaan fi Yesuus tokkodha. Waaqessinu lakki ergamaa rabbiiti jennaan malee. Kanaafuu tokkodha Yesuusii fi isaan? Tokko. Okay, isaan biyya kamitti dhalate? Isaan moo? Asitti dhalatee achitti dhalatee kan jedhu akkana hin jedhamne ammoo inni nabii saba Israa'eliif ergame. No. Maaliif hin keewwamne bakka itti dhalatee fi hojiin hojjete maaliif hin keewwamne? Nabi Muhammad iyyuu bakka inni itti dhalate rabbiin nuun himne. Kana kaa isaan fi Yesuus tokko akka hin taane. Quraanni waan dhalootaan dubbatu jechuun fakkeenyaaf Abaluu asitti dhalatee Abdiin Oromiyaa dhalatee Abdul Fattaan Itoophiyaa dhalatee jedhee akkasitti hin dubbatu. Quraanni waan barbaachisaa qofa dubbata. Nabiyullaahi Iisaa alayhi salaam ergamaa saba Israa'eliif ergame akkasumallee garbicha Rabbii akka ta'e ilma Maariyaam akka ta'e abbaa malee Maariyaam irraa akka isa uume Rabbiin nu himeetiin jira. Okay, isaan abbaa koo jedhee waamuu danda'a? Allah? Laa Rabbiin ilma hin qabu akkamitti abbaa koo jedhaarre? Abbaa jechuun bar isaan Yesuus ta'uu hin danda'u. Qoyka abbaa kan jedhamu bar nama dhalcheen abbaa jedhanii maal Waaqayyo abbaa Yesuus hin dhalche? Otoo Yesuus iddoo isaan Yesuus ta'e raatee sila iddoo Allaan dhugumatti waaqa dhugaa ta'e abbaa koo jedhee waamuu danda'a. Qoyka jechuun aan fakkeenyaaf almaaz Waaqayyo Yesuusiif abbaa ta'a akka keetti? Abbaa ta'aa fi Yesuusiif Waaqayyo?
Almas. Intala shawaa? Shawitti? Bada shawitti kenna? Maal abdii? Eewa Yesuusii fi Waaqayyoon abbaa ta'aa fi Yesus abbaa ko jedhee yeroo waammatu sana Isaan maal jedheetu waammata alla. Yesuusii fi yoo Almaas? Dhaga'u jira jedhee. Waaqayyootu dhalche jechuudha Yesuusiin? Amma waan dhalchu hafuura qulqulluudhaan argame Yesuus Kiristoos. Isaan maal jedheetu waammata alla. Allah jedhee ma waammata Allah jedhee. Akkamitti tokko jechuu dandeessirree Isaa fi Yesuus. Maali waan siin jedhe bar waan siin jedhe fakkeenyaaf amma Yesuus waa abbaa jedhee waammatee jedhanii macaafa irratti caafame sun afaan Oromootiin caafame sijjammar. Afaan inni gaafa sana ittiin kadhate maal jedhee kadhate jedhanii otoo gaafatan namni deebisu hin jiru. Afaan ittiin kadhate immoo Rabbiin himeetiin jira. Afaan Oromoo dhiisee wanna barbaade haa ta'u inni afaan Giriikis afaan barbaade haa ta'u Isaa fi Yesuus tokko jedhee si gaafadhee bar. Tokko siin jedhee bar. Akkamitti tokko ta'an? Akka isaan itti tokko ta'ani? Tokkoffaa namni abbaa malee haadharraa dhalate Nabiyyullah Isaa malee hin jiru Yesuus isaa jedhan Jiisus isaa jedhani akkasumallee Yesuus illee jedhan waan fedhan haa jedhani namni abbaa malee haadharraa dhalate isa tokkicha lammaffaa Maariyaam irraa ilmi dhalate isa qofa isaas jedhanii ayyaam fakkeenyaaf amma mee akka fakkeenyaaf si gaafadha fakkeenyaaf amma faranjiin maal jedhaniini Jiisus jedhaniin faranjiin Jiisus jedhaniin Oromoon immoo Yesuus jedha Amaarri immoo Iyesuus jedhanii itti dabalan warri Booranaa immoo Yesuus jedhan Yesoo jedhan Arabni ammoo Yasuucu jetti Yasuucu bil'ayn Yasuucu kun amma fakkeenyaaf kiristaanonni iyyuu afa maqaa garaagaraatiin yaaman maqaa garaagaraatiin isaan yaamuuni Yesuusin kan garaagaraa fakkeenyaaf amma Ortodoksii fi Protestaantiin Yesuusii garaagaraa waaqessite Yesuusii tokkicha garuu Yesuusii isaan waaman garaagara warri Amaaraa Iyesuus jedhan Oromoon immoo Yesuus jetti siigalee faranjiin immoo Jiisus jetti hunduu garuu Yesuus tokkicha waaqessan hundi isaanii kiristaan maqaa garaagaraatiin yaaman siigalee Iisaa jedhamuunis Yesuus jedhamuunis akkaataa waamicha yookaan ammoo hubannaa namoonni ittiin hubatan yookaan ammoo akka loqoda isaanii ittiin yaamanidha malee maqaan sababaa garaagara ta'eef Yesuusiin garaagaraa jira jechuudha miti. No, Isaa fi Yesuus tokko miti maaliif iddoo dhaloota isaa iddoo itti dhalate siin himne hojiin hojjetes isaan du'ee munduune. Waan inni hojjete himee jira bar Rabbiin hedduu dubbatee jira. Maal hojjete? Jalqabatti maal hojjete ishii maal wanti inni hojjete jira? Waan inni hojjete hedduudha. Fakkeenyaaf bismillah sadaffaa suuraa Ala Imraanii ayata 49 gubbaa yoo ilaalteetti jiraatte Nabiyyullah Isaa alayhi salaam tokkoffaa shimbirroo tolchee dhoqqeerraa shimbirroo tolchee eegana afuufee jennaan shimbirroo kaatee bararteetiin jirti lammaffaa nama jaamaa ballisee jira fayyisee jira nama dhalootaan jaamaa kan guyyaa keessa jaamee osoo hin taane nama dhalootaan jaamaa jechuudha dabalataan ammoo nama lamxii yookaan ammoo qaamni isaa buburree barasa garaagaraa qabullee fayyiseetiin jira akkasumallee du'aallee kaasee jira akkas du'aallee kaaseetiin jira. Ragaa fi iddootti isaan du'aa kaase. Bismillah sadaffaa lakkoofsa 49. Bismillah jechuun maalirraa? Suuraa Ala Imraan Bismillah sadaffaa suuraa Ala Imraan Quraanarraa Bismillah sadaffaa ayata 49 gubbaa jira. Okay, nan dubbisa. Rakkoon qabu dhageen dubbisa. Okay, isaan du'ee walduune. Nabiyyullah Isaa alayhi salaam hin duune Rabbiin kabajaadhaan ol isa fudhate ganaa dhufee du'uu ta'a. Kun Yesuus wajjin waliin madaalu kaa? Hin madaala maaliif yoo jette? Maaliif kaa Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'e Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'e isaan immoo wal fudhatamee jetta. Eessatti walitti? Du'uu isaa eenyutu arge? Eenyutu arge? Nuyi kan itti amaneetu beekaa jechuudha macaafa qulqulluun jedha. Quraanni immoo Yesuus hin beeku isaa malee. Qoy. Eenyutu du'uu isaa arge mee Yesuus? Macaafa jedha jechuudha ragaa ba'a macaafni qulqulluun ragaa ba'a. Isaan immoo hin duune jechuu jirta. Warri macaafa barreessanii gaafa san dhiisanii baqatanii jedha. Maatewos keessatti illee Luqaas keessatti illee Yesuus hin gaafa isaan qabanii
dhiisanii baqatanii jedha. San qofallee miti tokko biraa afee qabanii biratti hambisanii Yesuusin biratti kobbortaasaa baasee jira kennee laal shurraaba isaa qabanii jennaan jedha macaafa irratti. Shurraaba isaa qabanii jennaan tokkittiin bartuu Yesuus keessa warri kaan fiiganii kotte na baas jedhanii fiiganii tokkittiin qabanii biratti hambifnaan shurraaba isaanii gallakkisee qullaa fiigichaan badee jedha macaafa. Qullaa akka rabbi isa uume hundi isaanii biraa baqatan gaafa san eessatti arganii barreessan. Iddoo kamitti jedha akkas jedha. Si garsiisu sanillee? Ragaa. Esh. Ammoo ragaan itti ganiin akkanaan hin jenne gaa akka reebusan. Boqonnaa 20 fi ittiin kennan akkanaan hin jenne ammas. Macaafa biraan ni qabdaami? Dubbisi viidiyoo baase dubbisi. Viidiyoo baasuun naan mijaa'u akkanumaan sii dubbisaman. Maalirra? Macaafa irraa sii dubbisa. Anu bilbila ofirkaa qaba. Isuman ittiin laayivii jiru kanaan sii dubbisuu jiru. Maalirra? Luqaas boqonnaa 22 boqonnaa 22 banan jirta? Oh hin baate isa? Almaas deebi. Anji? Ani gimmaashatti telefoona bakka lama baasee fayyadamuu jira. Gimmaasha isaa macaafa baafadhee gimmaasha ammoo tiktokii akkasitti ilaaluu jira. Argaan jiru yoo mujayyoo. Gotti deebi Almaaz yoo jiraatte. Laa ilaaha. Anji ragaa baqatte ishiin ammoo namni ragaa naa baase jedhee ragaa nama gaafata ishiin ammoo ragaa baqatte. Ha? Eewa isinii dubbisaa yee dhaggeeffadha yaa jamaa. Tokkoffaa Maatiyoosiin keessa jira. Maatiyoosiin boqonnaa 26 lakkoofsa 56 irra jira. Luqaasiin ammoo maal jedha amma garuu Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 56 gubbaatti amma garuu caaffanni raajotaa akka raawwatamaniif kun hundinuu ta'e jedhe. Yommus bartoonni hundinuus isa dhiisanii hin baqatanii jedhe. Jedhan bartoonni hundinuu isa dhiisanii baqatanii jedhe. Isinii galee dhiisanii 5 jedhanii baqatanii jedhe. Kan biraa ammoo aywa hin fiiganii jedha. Kan biraa ammoo Luqaasiin keessatti boqonnaa 20 Allahu musta'an. Mucaa kottu deebi. Amma gaaffiin keenya maali? Bartoonni silaayyuu baqatan dhiisanii 5 itti naqatanii kutaniimi. Eega baqatanii ta'e eessatti arganii barreessanidha. Silaa dhiisanii baqatan. Hundi isaanii kotte na baase jedhanii fiigan. Eessatti arganii barreessan. Yoo Luqaasii fi Maarqos silaa bartuu Yesuusii miti. Bartoota Yesuusii miti. Warri bartoota Yesuus jedhamanii yaadaman Yohaannisii fi Maatiyoosi. Isaan ammoo gaariidha kan kee kan jedhu tokko kan barreessu kan wal harkisaa jiru. Abdii. Oo. Akkam.
Nagaa jirtaa? Jira akkamiti? Fayyuma? Jira. Baga jiraatte baga nagaan dhufte. Baay'ee kabajaan. Dirreen kiristiyaana? Abdii waan amma irra haasaa jirtu irratti ammoo dhufeesi. Yesuusiin fannifamuu isaa maaltu argee jette miti? Dursa bartoonni baqatanii moo hin baqataniiru. Hin sokkan. Thank you. Baqataniiru erga ta'e eessatti arganii barreessan? Tole baay'ee bareeda. Fakkeenya waa tokko hin baqatan jechuuni. Na dhagaarta? Waa tokko hin baqatan jechuun achuma tasuma badanii ardii biraatti darbanii jiru. Macaafis hin baqatan jechuun irraa fiiganiiru maaliif warra ajjeesuun gaafatti dhufan jechuudha. Akkas jechuun baqatanii badan miti. Fakkeenyaaf Yohaannis bartuusa gooftaan jaallatu jedhamu sun halaalarraa ilaalaa akka ture seenaan intiniin hin dubbata jechuudha. Itti dabalee Maatiyus 27:41 irraa bulchitoonni biyyaa warra jiran namoonni gurguddoon warra Yihuudootaa sun Yesuus yeroo inni du'ee itti qoosaa akka turan Maatiyus 27 irraan argattu 27:41 irraa jechuudha. Kunis waan sobatu hin ta'in waan mul'ateedha. Itti darbees Maatiyus 27:54 irrattis wantoota kana wal fakkaatuun argatta. Eegdonni biyya sanaa yeroo itti eegaa turan raafamni lafaa yeroo ta'e yeroo Yesuus fannifame kana jechuudha. Akkuma kana Maarqos 15:39 irraa wantoota jiruun argatta jechuudha. Si galee abdii kiyyaa. Barnaa galeetiin jira. Ani waan siin jedhe. Akkam beektaa gaa? Abdii. Akkam seete amma dhugaa maasa'uudhaa fi amma yeroo baay'ee nan hordofa laayivii keessanii wal barsiisuu irraa wal qeequu dogoggora funaanuutu baay'ata. Kun immoo jireenya nuun ta'u abdii. Si galeera? Ati ola deemaadha. Dargaggeessa natti fakkaata gaafa sagalee kee dhaga'u. Ara dallacha jaarsaan. Dhaggeeffadhu gaa. Waa tokko gaafa goonu maal amma natu barreessee macaafa qulqulluu moo quraana situ barreesse maaf wal falmin maaliif dhugaa jiru hin dubbifnu maaliif boqonnaa tokko keessaa dhannee jecha tokko piik goonee maaliif deebinee dhufnee ittiin wal addeessin amma dhugaa sitti muufan kiristaana quraana gaafa dubbisu akkasiif mitan jal'inaaf hin dubbisu dhugaa sitti muudhaaf maal jedha quraanni kun maal jedha dhugumatu dubbii allaati dhuguma dubbii allaati dubbii qulqullaadha jalqabaa hanga dhumaatti maal fakkaata kan jedhu dubbifta malee introductionii dubbiftee fakkeenyaaf keeyyata tokko gaafa dubbiftu dhuma isaan dubbifne taanaa hin dubbifne akka namicha isa maanuwaalii xiyyaaraa argate jedhanii maanuwaalii sana fudhatee kanatti gaafa guutu achi dhaqxaa kanatti gaafa guutu tuma jedhu maal godhaa dhumarra waan jiru dhuma isaan ilaalle inni maanuwaalii jalqabuma fudhate bu'uudhaaf immoo jedha gaa xiyyaara gaafa ol baasee samiirra ga'u bu'uudhaaf maanuwaalii lammaffaa eeggadhaa jedha. Digaleera akka itti bu'an arguuf baruuf immoo maanuwaalii isa lammaffaa jedha. Kanaaf macaafa qulqulluun maanuwaalii jireenyaati jalqaba isaa dubbiftee dhuma isaa dubbisuu qabda. Akkasitti yoo wal hubachiifne isa gaarii taa'anii yaada. Kanaafuu dubbisuun hin baqatan jechuun baqatanii achi badan miti. Fakkeenyaaf ammas Maatiyus 27:55 irrattis yoo dhatte Solomee faan Maariyaam isheen Maqdallaa jedhamtu sun faan harmeenumti Yesuus kunillee. Si galeera Maariyaam isheenumti harmeenii Yaaqoobii fi Yoosef jechuudha. Maariyaam isheen tokko sunis bira dhaabbatu yeroo fannifame Yesuus Kiristoos fannoo bira. Si galeera. Waan siin jedhe. Yeroo kanatti ilaaltu nutiin kun waanuma qacceema macaafaa dubbifnee akkanuma hin qabannee deemnu sitti fakkaata moo? Miti abdii akka jechuu koo miti qeeqi koo si galeera. Fakkeenyaaf jireenya barbaadaa jirra yoo ta'e. Meeyatummaan yeroo takka mee ragaa bayi. Nutiin kun macaafa kana sirriitti dubbisnee kaanee isinii wal falmuu jirra moo xiqsii takka qabannee isinii falmuu jirra akka yaaddutti. Tilmaamumaan yaani wanni biraa waan biraa. Dhugaadhuma lafa kaa'ine. Haa ta'u abdii koo inni akkaataa itti dubbiftaniitu macaafa baay'een keessan akka dubbiftanii akka qayyabattan beekaa garuu paashiniin isin ittiin dubbistan paashinii falmiitiif malee paashinii dhugaa adda baasuutiif miti. Jala mureen sitti himu. Bakka akka dubbifne baga ragaa nu baate rakkoo qabu dubbifne taanaani. Akka dubbistan nan beeka sirriitti akka dubbistan nan beeka. Garuu paashiniin isin ittiin dubbiftan sun paashinii dhugaa beekuu ta'uu qabaadha. Si galeera ni yaadi koo.
Bakka naagaleera. Baay'ee gaarii. Haa ta'u mee amma gaaffii tokko si gaafadha. Ayyamamaadha. Dursaa waan amma gaafadhe bartoonni Yesuus silaa baqatanii jennee erga baqataniiru ta'e Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf inni kun nama akka isin yaadatti Waaqayyo jettanii yaaddanii isaan garuu bartoonni illee Waaqayyo jedhanii yaadan osoo hin taane ergama Waaqayyo yookaan immoo ilma Waaqayyo qulqullicha jedhanii yaadanii nama kana otooma isaan dhugaadhuma arganii kan barreessan ta'anii nama yeroo inni du'uudhaa ka'etti lubbuu keessatti isa gatee Yesuus hin baqate kanarraa akkamittiin dubbii otoma isaan ijaan arganii jiraatanii faana deebi'anii mallee too dhaqanii ijaan arganii nama lubbuu keessatti isaatii du'aa keessatti isa gatee isa baqate kana maal jennee dubbii irraa fuunee dubbiin isaa dhugaadha jennee aman. Isa warra kamiin jara sana moo? Warri du'a keessatti isa dhiisanii baqatan kana eeganni indu'e isin jettanii immoo du'a isaa nuu barreessan kana akkamittiin isaan amanuu dandeenya? Isaanoo du'a keessattuu isa dhiisanii baqatanii maal akkamittiin isaan amanuu dandeenya? Baay'ee bareeda. Tokko Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee dhaqee dhugaa baheeraaf jira sanaatiyyuu Toomaas yeroo inni harka qabee ilaale sana agarteetti amtiire dubbifteetti tanatti fakkaata. Yesuus Kiristoos ofiisaa dhugaa baheera jedhee miti? Lammata dhugaa ba'uma kana iyyuu isaantu Yesuus dhugaa ba'uma kana iyyuu isaantu nutti hime miti? Haa ta'u siin deebisa. Naa deebisa. Dhugaa ba'uma Yesuus kana kan nutti hime isaanii hime? Isaanii. Isaanuma kana akkamitti amannaa siin jedhe warra du'a keessatti isa dhiisee baqate kana akkamumattiin dubbii isaanii fudhannaa siin jedhe maal jennee aman? Baay'ee bareeda. Amma kanarratti xiqqaa tokko sii kaaseera sila. Isarraa kaaseen sii dhufa. Tokko hin baqatan jechuun lubbuudhaaf jalaa dheessaniiru baqachuun fakkeenyaaf ammati halaalarra teessin agarta akka biyya keenyaa lafa gaaraaf dachaa ta'uu dhiisuu danda'a bakki Yesuus Kiristoos itti fannifame sun halaalarra dhaabbattee ajjeechaa jiraachuu sana agarta lammata isa kanarraa kanaaf jarri kun hin baqatan jechuun achumaa badan miti Yohaannis kun harmee Yesuus wajjin dhaabbatee ilaala ture jedha seenaan. Fiiguu keessaa tokko uffata isaan harka dhiisee fiigeedha. Maal uffata harkatti dhiisee fiigee lubbuu na baasi jedhee gara dhabama ta'e achirra. Naagaleera. Fakkeenyaaf ammati nama waa baqattee hin beektu ammati nama fakkeenyaaf taatee wayii tokko baqattee hin beektu. Wallaahi wabillaahi rabbiin kiyya narraga. Abbaa kiyya dhagaye. Abbaa kiyya yookaan harmee kiyya iyyuu laal. Ergamaa rabbii dhiis. Abbaa kiyya harmee kiyya iyyuu wallaahi wabillaahi wajjiniin makaraa fedhe nyaadha malee wajjin du'a malee wallaahi biraan deemu. Yoo nammoo dhiisee biraa baqadhe ta'e seenaan waa'ee abbaa kiyya harmee kiyyaa himu narraa fuudhamuu hin qabu. Yoon kitaaba waa isaanii barreessallee ibiddatti rafarrafamee gubamuu qabu. Dubbiin waa'ee harmee abbaa kiyyaa barreessa. Akkam seete egaa kun asirratti tokko macaafa qulqulluuni. Geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame miti malee seenaa miti. Sigaleera. Fakkeenyaaf naareeshiniin macaafa qulqulluu utuu Yesuus Kiristoos hin dhalatiin waggaa 700 dura kan jiru erga dhufee waggoota baay'ee dura kan jiru sanaan duras jechuudha. Seenaan waa'ee Yesuus Kiristoos hin jiru isa ammaa kakuu haaraa keessatti dhuftee argitu wantoonni jiran ragaaleen jiran barreeffamni mootii yeroo sanaa sun jechuudha. Irra keessatti barreessee seenaan isaa jira dubbisuu dandeessa. Seenaan barreeffamuma irra keessatti ilaama mooticha Yihudaa kan jedhamu sana irra keessatti kan barreessan sana afaan sadiin digaleera. Digaleerani? Waan siin jedhe mee yeroo takka. Ragaa sana barreessu yoo ta'e warreeffu asuusi tokko macaafni qulqulluun gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame jettee? Maatiyoos illee Yohaannis illee gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreessanii? Everyone warra achi keessa jiran hundi isaanii. Hayyee mee bakkuma tokko Yohaannis haa ta'u Maatiyoos haa ta'u Maarqos haa ta'u Luqaas haa ta'u mee bakki isaanii hafuura qulqulluun barreessine jedha ragaa naa kenna. Bakka jarri kun jedhamu bakka wanti macaafa qulqulluun itti barreeffame jiru barbaade. Bakka isaan jedhan hafuura qulqulluudhaan barreessine jedhan bakkuma takka illee naa kenna. Jarri kun? Okay, al tokko na eegisiifan baasaa macaafa. Sineega. Tabbikaadha. Yaa obboleeyyan mee tuttuqaa yaa jamaa. Baarakallahu fiikum akka manni nu harcaafneef akkasumallee baariyaalee akka ba'uuf tuttuqaa. La ilaha illallah. Dhugumatti ati goota koomentiiti walla. Dhugumatti yaa abinti. Ati dhugumatti goota koomentiiti. Akka gootu? Oo. Ximitiyoos isa lammaffaa
Timoteos lamaffaa. Sadii kudha jaalaqi. السلام عليكم. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Aisha. أكم نجاك سنجت. نعم. Nagaa jirra akkam jirtas nagaa keeti? نجاك تربي وجرا تنكم. Jirra. Akkam si dubbistee? Mariam? نندبسني. Akkamitti? نا يوم برسني فولو شي نجاح التلين أرجني. قال أكس أبدي فابرة الرئيس إنسان مفانا أسات الرئيس ولا مسان ولينا أسات الرئيس مليش نندبسني. Okay. Ahlama Mariam hin qabi fidiyam? Ayya lakkoofsa sii kaa'e ammuma iimoollee yoo barbaadde WhatsApp naa dubbisisi siif barreessa gara Atummaanuu mee qabi mee wayibsiin jedhe Ahlam? Himu kooftaa atummaanuu mukutti bahime? ayya Ayyeesh. Barakallahu. lakkoofsa koo Ayyee dirree dubbisi. Abdi dubbise awwaasi biraan jiru baay'ee. Laa baay'een na biraan jiru dubbisi rakkoon qabu. Ingiliffa kan ta'a. Rakkoon hin jiru afaanuma feeteen dubbisi rabbii afaan hundayyuu nu badhaase. Okay. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, and correcting and training in the righteousness way. Galera? Okay, qoyiga waa takka si gaafadha asirratti. Caaffata qullaa'aa kan jedhamu Maatiyoos Maarqoos jedhee eenyu si barsiise ati? Caaffata scripture jedha. Scripture jechuun guutummaa isaati. Naagaleetiin jira. Caaffata qullaa'aa jechuun warra yookaan ammoo Maatiyoos Yohaannis Maarqoos kanneen ilaallataa eenyu siin jedhe ati? Hunduma isaati malee intiniin qabu kun ikkoo Baayibilii jechuudha. Baayibilii kam? Walumaa gala macaafa qulqulluu masa jennu jechuudha scripture jechuudha. No. Akkasin jedha. Akkasidha. Thank you. Ayyee galatoom. Ayyee. Akkas taanaan kan warra Ortodoksii illee hafuura qulqulluudhaan barraa'ee jechuudha mi? Hafuura qulqulluudhaan barraa'ee kan warra Ortodoksii illee? Baaybiliin kan waliin sheer godhannu. Okay, la waliin sheer godhannuudhaa miti. Waliin sheer godhannu wanni jedhamu hin jiru. Kanaafuu 81 illee hafuura qulqulluudhaan barraa'ee mi? Kan amma fakkeenyaaf yeroo barreeffame baaybiliin yeroo garagaraa bakka garagaraa waggoota garagaraatti barreeffame jechuudha. Akkuma asiin quraanni waggaa 23tti bu'ee iddoo garagaraa haala garagaraa jettan jechuudha. Akkuma kana yeroo walitti compiled ta'u yookaan yeroo walitti sassaabamu digalaara naagalaa jira sirriitti naagalaa jira. Yeroo walitti sassaabamu maal ta'e seete mammaaksa tokko jira beektaa dura. Jaartii tokkotu maan isheen mi'eessituu sirrii yookaan qimamii jedhan gurguruuf kaanaan isheen kan biraan immoo dhangaggoo waan jedhamu tokko daaktee gabaa baateedhaan. Siigaleera? Achi booda'oo? Siigalee isheen tokko dhangaggoo fudhattee gabaa baate isheen tokko garuu mi'eessituu sirrii sana hojjettee gabaa geessite. Akka kanatti ture gaala inni kuni gaggeessitoonni walirra kiristaanaa. Kan jaartittiin dhumee dirre? Kan jaartittiin dhumee? Inni kam? Gabaa geessitee achi boodan gurguratte moo fudhattee galte laata? Maaliif itti kolfan malee? Hin hafe kan ishee. Sigaleera? Tuttuqanii harkaan tuttuqanii marga dhiisan? Hin beekama. Dhangaggoo beektanii? Hin beeka. Dhangaggoo argee natti fakkaatati achi naannoo sana jira. Hin beekta abboo ima beektaa gartee lokotaan nama beektaa. Beeka. Nama wajjin jiraanne hin qabu. Oromiyaa keessa ijoollee hunduma isaanii fira kootii nan beekaa jechuudha. Ana wajjinuu yoo na jiraachuun ooltu na wallaalte na dagatte mana. Yeroo siin jedhu iddoodhaan siin jedhe malee nama hunda wajjin hin jiraadhe jechaa jira. Naaf gala. Hin qobsaan xiqqoo. Kanaafuu jechuudha. Kanaafuu abdii koo. Oko. Inni ammaa kun waan wal faana sassaabametu jira. Sigaleera? Inni kun mata duree biraadha. Isa kamtu sassaabame maaltu maal ta'e eessatti dhufee macaafota 15 sana maaltu hambisee kan jedhu seenaa biraadha. Isa wajjin hin haasofne yeroo biraa rakkoo hin qabu.
Ammaaf garuu kan Yesuus Kiristoositti gaafatamnu gaaniin kun gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffaman macaafanni qulqullaa'an kun caljilee namni lafaa fuudhee fedhii isaatiin yookaan miira isaatiin hin barreessine. Kana kan ta'uu isaati beektus biyya garaagaraa namoota ogummaa qaban namoota ogummaa illee hin qabne namoota iddoo garaagaraa gara adda addaatiin walitti dhufe barreeffamee namoota waliin beekne maaliin barreeffamee gaafa kolleekti ta'e dhufu iskiriipchariin kun hundi isaa inlaayinii wiiziidha wal fudhata. Si galeera isa kanaaf dhugaa ta'uunsaa dubbii dhugaa ta'uusaa agarta. Ammuma sarraa kanayyuu bakka sagalee waaqayyoo itti lallabamee namni sagalee waaqayyoo fudhatama onlaayinii kanarraa agarta namoota jireenya gadhiisii jiraachaa turan baay'ee isaanii fakkeenyaaf amma Zarituu Kabbadeefaa beektaa miti namoota dhiyoo kana jechuudha fakkeenyaaf Indaalki Micaa jedhamu tokko fa'aa beektaa fakkeenyaaf amma Yoonii Maanyaa inni qoosuus hin danda'a garuu isa sin agarta namootuma gadhiisii baay'ee tiraansfoormi godha sagalee waaqayyoo kun saayinsiin kamiyyuu nama jijjiiru garuu sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu keessa namni dhaqe tiraansfoormi ta'a hin jijjiirama bakka kompiliitili. Upside down ta'a jira jechuun jireenyi isaa inni asii gadi ture sun ol deebi'ee nama ta'a. Sagaleera. Kanaaf humna jijjiiruu qaba sagalee waaqayyoo kun har'aa. Dhugaaman gaafa fudhannu ammanii waan biraas hin ta'es miti nama naa kaffalamus miti ramadamaas miti waan anfalmuufis hin qaban dhugaan barbaada gara kamittuu garuu ilaaleera dubbiseera amman fakkeenyaaf. Kanas sanas kallattii jiruun ilaaleera. Ammas hin gama keessanitti kananii akka koomentiitti yaada qabu abdii maal seete? Yaada xiqqoo ishee akka dheeresse nan beekaa xiqqoo ishee. Yaada nageen gara yaadaan deebiin. Meera dubbata waan manni kun firiidha waan barbaadde haasofta yaada galleen dabarfatta amma waan reefu haasofte irratti jalqaba irratti caaffata qullaa kan jedhame akka waliigala baaybiliitiin aan jette akkasiimi. Baayibilii guutuun hafuura qulqulluudhaan barreeffame. Waan gaarii. Kanaafuu baayibil kan jedhamu 81 baayibila 74 baayibila 66 baayibila akkasiimi. Egaa amma kana nama sitti meeqaan beektaa? Koi la Bible jechi kan jedhamu 66dha 74 81 hin jedhu wanni akkas jedhamu hin jiru. Bible caafanni qullaan kan Ximootiyoos keessa jiru kan Ortodoksii keessa illee jira kan Kaatolikii keessa illee jira kan Protestaantii keessa illee ni jira. So eega Bible eega caafanni qullaan kan jedhamu Bible waliigalatti kan qabatu ta'e kanaafuu kan warri 81 illee hafuura qulqulluudhaan barraa'ee kan jedhu. Achirra yaada osoo hin taane deebii eeyyen yookaan lakki. Akka inni kun ganamma akka amantaatti kanan siin jechaa jiru safartuuwwan qaba macaafa qulqulluun safartuu qaba. Galee namti? Gabaabsinaa deebisime safartuu isaallee boodarra naa himtaa caafanni qullaa'aan eega baayibila guutuu kan baayibila jette caafata qullaa'aa kan jedhame asitti baayibila erga jette kanaafuu kan ortodoksii illee hafuura qulqulluudhaan barreeffame jechuudha. Barreeffameera warri sun gaani san meessituun sila siin jedhee inni fakkeenyi isaa sii gala yaada akkamitti hojjette immoo tan sii seena sammuu yoo barbaadde. Naa gala rakkoo hin qabu waan siin jedhe dura 81 moo 66 ture. Macaafi moo akkasii miti walumatti barreeffame hundumtu barreeffameera akkuma siin jedhe. Kanaafuu 81 kan warra ortodoksii illee hafuura qulqulluudhaan barraa'e hafuura waaqayyooti. Kan barraa'e jira kan hin barroofne jira. Ande baayibila jenne caafanni qullaan kan jedhu baayibila guutuu laallatan jenne. Haa ta'u na dhaggeeffattaa gaal tokko ni taasaa ishii kanarratti. Siifan ibsa. Siif ibsu tokko ulaagaa yookaan safartuu qaba yeroo sassaabame macaafi qulqulluun si galeera. Warruma barreessu. Haa ta'u abdii koo tan sii dhufa qaama tokkitti tan sii dhufa. Ulaagaa yookaan safartuu qaba macaafi qulqulluun tokko. Hafuura waaqayyoo yookaan inspiraashinii achi keessa jiru. Macaafichi geggeessaa hafuura waaqayyootiin barreeffamuusaa, qabiyyee isaatiin, cimina isaatiin, ergaa isaatiin, faayidaa isaatiin kana kanaan fakkeenyaaf lammaffaa Phexros 1:21 irraa kun akkaataa kana akka ta'u hin argatta. Itti darbee jechuudha. Dhuga ba'umsa keessaa kan qabu. Digalaadha? Haasawee. Dhuga ba'umsa keessaa yookaan ragaa keessaa lammaffaa ragaa alaa sadaffaa dhuga ba'umsa kakuu haaraa macaafni kun gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo barsiisaa ture macaafota kanaan wal qabsiisee waa dubbateera
bartoonni kun waa dubbataniiru. Namni fakkeenyaaf Phaawulos amma fiigarii guddaa qaba. Apoostilii fiigarii guddaa qabudha kakuu haaraa keessatti. Namni kun wantoota sanarraa tuqee dubbateera kan jedhu. Itti dabalee Yihuudoota biratti fudhatamummaa isaan qaban kallattii garaagaraan ilaalame. Dhiibbaa dandeettii hafuuraan of keessaa qabu kan ilaallatu. Ulaagaa wal simannaa yookaan konsistensii achi keessa jiru. Sigaleerani? Konsistensiin isaa hundumtu ilaalameetu walitti qabame. Yeroo sana gaan macaafonni sobaa warra amma jennu kun nu biratti macaafota sobaa jedhaman kun itti dabalaman. Macaafota kana yoo fudhatte fakkeenyaaf macaafa ogummaa kan jiru jira, macaafa Siiraak, macaafa Xoobiit, Yoodiit, Izraa isa duraa, Miqaabiyaanii isa tokkoffaa lammaffaa, Baarook kan jiru jira, Ermiyaa kan jiru jira, Izraa lammaffaa, Asteer, Tseloota, Selestuu, Daqiiq, Soosinnaa warroonni kun itti dabalee kadhata Minaasee maal kan jennu kun waan maniif qabu gaan achi keessaa. Rakkoon isaanii tokko eenyummaan barreessitoota waliigalteen kan hin beekamnedha wantoota sana achi keessatti. Lammaffaan ibsa barootaa irratti macaafni sudopigraafaa jedhaman sun baratti barreeffame faan hin beekamu baay'een isaanii. Inni kaan immoo utuma Yesuus hin dhufin faatu ilma Waaqayyoo jedhamee barreeffame kan jiru qaba of keessaa. Warroota kanaaf rakkina kanaaf fakkeenyaaf Raafa Ermiyaas keessatti tarrafa Ermiyaas isa jedhan achi keessaa argachuu dandeessa. Yeroo xumurte xumureera naan jedhu ibsu. Haa ta'u ishisiin fixa. Kan biraa walitti bu'iinsa seenaa argite achi keessaa Daani'el 6 keessatti. Kan biraan akkaataa macaafa qulqulluu irraa adda addummaa qaba wantoonni inni jedhu achi keessatti jechuudha. Waa'ee wantoota garaagaraa jira bal'inaan siifan ibsa yoo barbaade yeroo fixa walitti bu'iinsa barsiisaa yookaan doktiriinii garaagaraatiin. Gurra guddisuun adda addaa keessatti argama. Wantoota kiraayiteeriyaa kana ilaalanii abbootiin amantaa sun kallattii sirriidhaan warra fakkeenyaaf amma callee waan itti kennan amma maddagaagame wanti jedhamu tokko jira. Irra deddeebii waan jedhamu jira. Akkuma amma fakkeenyaaf quraana hin qaraatu miti qaraatanii manuma jettu bakka walaloo masaa jettu. Indaabin dirree indaabin aga asriin adaa namutti indaabin ishii indaabin. Haa ta'u xumureera ni wayii. Kana bal'aa dhagaan ilaa yeroo fixaree tanniise. Gabaabsi maaliif akkatti gabaabsi xiqqoo dheeressi ka bal'isi kana caalaa maaliif jenna bal'isuu barbaada ibsuun gaariidha ibseeti bal'isi xiqqoo itti dabali. Yeroo naa laatte. Kottu nyaatta la ilaha illallah abbeen quufu gurbaan waasi. Ayyee waan gabaabaa tokko si gaafadha waan gabaabaa tokko si gaafadha. Dubbii eega afuura waaqayyootiin barreeffame jettee. Mirmaaraan namaa maaf barbaachiseedha. Fakkeenyaaf Baayibilii afaan dubbii waaqayyootiin barraa'ee jetti yookaan ammoo afuura qulqulluudhaan barraa'ee allaqe afuura waaqayyootiin eega barraa'ee mirmaaraan hin barbaachisu ganaa keessaa barbaadanii isa kan akkas godhanii isa kan akkas godhanii agana keessaa baasanii jetti. Silaa afuura qulqulluudhaan barraa'ee maaliif keessaa ba'uun barbaachise? Baay'ee bareedaadha. Kun amma fakkeenyaaf waanuma exactly wanta akka amma biyya keenya keessatti argaa jirtu wal qabate fakkeenyaaf seenaa maalii isaanii ba'ala natti hin dheeressinii gabaabsinaa deemu. Daqiiqaa tokko hin dheeressu abdii. Silaa Baaybiliin hafuura qulqulluudhaan kan barraa'e erga ta'e maaliif marammaranii keessaa baasummaa barbaachise? Hafuura qulqulluun hin qoramaa hin marammaramaa kan jedhu. Haa ta'u baay'ee gaariidha kun. Sababni isaa wanta as keessa jiru kana sirriitti amma kan barreesseef kan walitti qabe nama garagaraati. Keessa yoo jiraatanis akkaataa garagaraati. Kanaaf dhugummaa isaa sana keessa sobatu makamee tureen siin jedhe. Soba makame sana keessaa gulaalan. Haa soba sana qo'igaa soba sana hafuura qulqulluutti itti himnaan barreessan moo hafuura qulqulluun alatti barreessan? Eenyutu warri barreesse moo warri hin barreesse warri duraan barreesse moo? Caaffatuma jennee fudhachuu hin dandeenyu isa ofumaatti dabalatanii siin jedhe alaa fidaniitu keessa gugachuu beektaa keessa gugachuu. Hayyee thank you. Hayyee inni ammaa kuni keessa gugachuuf dhabuu maaliin beektan? Sitti maanollee amman ragaasaa ofumaa. Lakki waan siin jedhe amma fakkeenyaaf silaa warri sunillee keessa gugatanii jiran inni warra ammaa kana hoo keessa gugachuudhaaf dhiisuu hafuura qulqulluun barreessuu fi dhiisuu maaliin beektanii siin jedhe. Safartuu amman sitti maa'ooleen beekan safartuu qaba. Caaffanni qullaa'aan gaafa jedhee Paawulos barreessu gaafa Paawulos caaffata qullaa'aa jedhee barreessu Maatiyos barraa'eera Yohaannis barraa'eera Maatiyos barraa'eera hin barroofne. Caaffata qullaa'aa wanni jedhan dirree kiyyaa caaffata qullaa'aa jechuun waan kakuu moofaatiin wallaallatu malee kakuu haarawaa miti. Baleessa kiyya.
kakuu haarawaa osoo hin taane yookaan ammoo ergaaleedhaaf yookaan Maatiyoosiif Maarqos ammatti ati amma dubbistu osoo hin taane gaafa Phaawulos barre eega kitaabni kun barraa'uun eega Phaawulos du'ee booda. Phaawulos ammoo kan inni barreesse Maatiyoos kitaabota amma jiran kana hunda dura barreesse Phaawulos. Gaafa sanbooda ammoo inni caaffata qullaa'aa jedhee kan inni dubbatu waan kakuu moofaati. Ragaa naaf iyyoo ragaa sii fidaan. Ragaa sii kenna. Caaffata qullaa'aa kan jedhamu kakuu moofaadha malee kakuu haarawaa miti. Kakuu haarawaa miti. Eessaa fiddee akkati kakuu haarawatti maxxansite hin beeku. Kan Phaawulos dubbate waan isa dura jiru malee waan isa boodaan dhufuu miti. Eessaa fiddee ati? Akka gootu. Scripture jechuun hiikisaa abdii koo. Scripture jechuun Bible jechuun. It includes Old Testament and the New Testament. Darbee kottu sittani maa kottu waliin falminu kottu bro na dhaggeeffadhan tokko sii xumureen itti deebita. Amma scripturein quraanni iyyuu scripture jedhama. Islaama keessatti agarta miti. Quraanni iyyuu scripture jedhama kana beektaa? Judaayizimii keessatti Tanaakiin scripture jedhama. Caaffata qullaa kan jedhamu yeroo takka akka gootu gabaabsi ani beekaas hin jedha malee Ingiliffallee hin beeku afaan Oromootiin wajjin haasofna. Mee caaffata qullaa'aan kakuu haarawaan jedhamuudhaaf ragaan ati qabdu maali? Kakuu haarawaa ilaallatu caaffata qullaa kan jedhee Phaawulos dubbate kakuu haarawaa ilaallatuudhaaf ragaan ati qabdu maali? Akka gootu jechuma scripture jedhu kanaan jira Ingiliffaan fakkeenyaaf. Hin beeku ani Ingiliffaan beeku. Dhiifa ballee naa godhiiti ani Ingiliffaan beeku. Afaan Oromootiin caaffata qullaa'aa kan jedhame ragaan ati qabdu maali kakuu haarawaa ta'uudhaaf? Kakuu haarawaa akka ilaallatu. Scripture jechuun caaffata qullaa'aa jechuun maal jechuudha beektaa? Caaffata qullaa'aa jedhee kan Phaawulos gaafa Phaawulos dubbatu gaafa san kakuu haarawni hin jiru siin jechaa jira bara. San booda kakuun haarawni kan barreeffame. San dura kan jiru kitaabota kakuu moofaati. San booda kan dhufu. Phaawulos irratti barreesse bara meeqa barreesse beektaa amma jecha amma. Phaawulos moo? Ximitiyoosiini. Bara jaarraa jalqabaa keessa. Ergaan Ximitiyoos bara meeqa barreeffame? Jaarraa jalqabaati. Jaarraa jalqabaa bara meeqa? Bara isaa yaadadhu malee jalqaba keessa. Jalqaba jaarraa tokkoffaati. Ilaa kana dhagaa abdii qola. Abdishaa. Shoo? Kana dhala. Amma maaliifan siin jedhee? Maaliif naan jettee? Maaliifan siin jedhe siitee sirriitti yoo amma historical backgroundii wantoota jiran yoo sirriitti ilaalle waliin falminuu wanti jirus fuggisoo nutti hin ta'u. Fakkeenyaaf amma akka keenyatti wantooti macaafa dubbifnaa in ilaallaa macaafa kana wustuun laqees inni jedhamu feekii ittiin biddeen nyaachuuf jedhamudha. Fakkeenyaaf ustaazii keessa dhaggeeffadhu keessa isaa Mina raga baasbaa dheeressini dirre waan siin jedhe caaffata qullaa'aa kan jedhamu kakuu haarawaa ilaallatuudhaaf raguma takkitti naa kenni siin jedhe narraa gabaabsime baala asirra noollu. Ishi scripture jedhiiti search godhime online maal jechuudha? Ani scripture hin beeku scripture hin beeku afaan Oromoo si gaafadha. Afaan Oromoo isaa isa dhagaa scripture jechuudha caaffata qullaa'aatti kan hiikamu caaffata qullaa'aa jechuun waa'ee waaqaa kanaa ta'u caaffata waa'ee afuuraa jechuudha bakka. Kottaan immoo ragaa si agarsiisa. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 27 dhaqe. Maal jettee? Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 27 dhaqe. 27 ish. Ayya dubbisi. Dubbisi kaa? Ani ofirkaan qabu dubbisi. Ingiliffaan qaba. Kun hin cufata bilbila koorraa hin cufata waan ta'eef. Afaan Oromoon qabdu ati? Jechuun bilbila keessan ittiin fayyadamaa jiru kana dhagaa.